Manni cidhaa mana gaddaatti jijjiiramee jira. Nuuf birmadha. Gurbaan kun Gammachuu Moosisaa jedhama. Obboleessa haadha warraa kooti. Hospitaala Naqamteetti ogeessa fayyaa ta'ee tajaajilaa jira. Gara laafeessa nama gargaaruudhaan beekamudha. Hojiisaa hojjechuun kolfee taphachuurraa kan hafe homaa tokko keessallee hin jiru. Gadda gaafa sanbataa cidhasaa godhatee maatii fi firrii walitti yaa'ee gammadaa oola. Kaleessa ganama naannoo sa'aatii 5 mana warra intalaa deemuuf utuu qophaa'aa jiranii gidduutti meeshaa wayii bituuf manaa bahe. Hanga ammaatti osoo hin deebine erga kaleessaa Naqamtee keessa bakki inni hin barbaadamin hin jiru hin argamne. Manni cidhaa mana gaddaatti jijjiirameera. Ililleen boo'icha ta'e maatiin jeeqamaa jira. Maaloo gurbaa kana nuuf barbaada. Naqamtee fi naannoo ishee kan jirtanii qaamni nageenyaas ta'e hawaasni karaa dandeessaniin nuuf birmadha. Waa'ee isaa kan argitan kan dhageessanis yoo jiraattan nu beeksisa. Gammee Waaqayyoo si haa eegu jedheetiin Lataa Qanee Agaan erga feesbuukii isaa irratti maxxanseen booda halkan tokko bulee oduu gaddisiisaa kanatu dhagahama. Garaan na gubatee gammee koo dheengadda fuutee kee dhaga'een baga gammaddee siin jedhee har'a duutee kee dhaga'e akkamittan nagaan boqodhu siin jedha natti ulfaate dhugaam jedheetiin har'a waloon Lataa Qanee FB yookiin immoo feesbuuk isaa gubbaa irratti maxxansee oduun kun kan baay'ee nama rifachiisuuf gaddisiisudha. Gammachuun kan inni argame laga qarqaraatti du'ee reeffi isaa har'a argame oduu jedhu dhagahama. Mucaan du'ee maatiin Gammachuu ilillee keessa turanii halkan yookiin immoo guyyaa lama osoo hin bulin mucaan doktariin akkasii du'ee jechuun waan baay'ee nama gaddisiisuuf nama rifachiisudha. Silas lubbuun Oromoo bakka yookiin immoo yeroo argeetti badaam itti gaafatamaan yookiin immoo abbaan kana godhee sa'aatii akkamuu yeroo akkamiyyuu mootummaan adabbiif yookiin immoo murtiif hin dhiyeessu. Gammee koo iddoo nagaa boqodhu silas maal jenna.